jalqabna Almoonaan bana. jalqabna jalan bana Almoonaan cufu. no Gidduudha balbala mana dhaabatu. oris gilu maal jechuudhaan ta'u maaliif tu warra birin mirqamni walii gallaa wanta tanii Jalqabna bareeda. ano atau jalqabna Qophichi TV kan irratti akka darbu qophii kan akka ta'e maddii. Tole meerri kaameraan nabe. Baga ayyaana dhalachuu fayyisaa keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hunduma keessan nagaadhaan isin ga'e. qophii kana kan isiniif qopheessee JCP Church yookaan Jesus Christ Proclaimers Church kan jedhamudha. Karaa TV mo'aati kan isiniif tamsa'u. Sagantaalee babbareedoo bashannansiisoo barsiisoo ta'an qophiilee gaggaarii ta'an baay'ee of keessatti qabannee dhufnee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtaniif isiniin hafeera. Galatooma. Kan kee baay'ee bareedu gaa irra deebi'u laatan. Anu turre deebula. Lakkii kan ta'u sirmaayyuu irra deebi'u laatan. Anu misura qaba. Ataaruma isaa dhiisatti. Isin gadaate nan kan Addana kan koo jettee mati. Baawuri baadhaa seenu. Ana jalqabee ati cufta turte sila akkas deema ture. Maaliif wanticha anatu jalqabu ture malee fayyaam isaa. Irra deebinu re. Inni siraayyuu gaariidha. Natu jalqabaan jedhee. Jalqabe gaa. Ani jalqabu. Baga ayyaana dhalachuu fayyisaa keenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaadhaan isin ga'e. Qophiin kun karaa TV mo'aa JCP Churchidhaan qophaa'ee kan isiniif dhiyaatudha. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Ankoo jedhe. Amma xumura sagantaa keenyaatti wajjin turaa akkoo natu jedha. Isa fudhadhu kaa irraa. Isa fudhadhu irraati jedhe. Atoo jettee maa irra deebi'aare? Ati qophichi maal irratti akka inni darbuu fi qophicha kan qopheesse TV kamii akka ta'e lafa kan keetti galtu yaadadooti jedhe. Sagantaan kun karaa TV mo'aa kan isiniif darbu JCP Churchitu isiniif qopheesse. Amma gabaabsi. Hin jenne la. La ati isa mamma jette jedhiiti. Kan saas jedhiiti kan keessa jedhame ati. An lamaan isaanan jedhe. Walitti fufu jedhe. Sagantaalee babbareedoo fi bashannansiisoo barsiisoo ta'an baay'ee qopheessinee jirra. Amma dhuguma kan sa'aatu jalqabatu. Qophiin keenya karaa TV mo'aa kan isiniif tamsa'u GCP Church programii qabnu amma jalqabee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turtu. Qophiilee babbareedoo baay'ee qabannee dhiyaannee jirra. Yeroo xabaas qabaannee jirra. Sagalee waaqayyoo yeroo itti barannu yeroo itti waliin faarfannu baay'ee qabna. Amma asii gamana kana kan na cina kan jiranii qophii baga ayyaana geessanii dhaamsa isiniif dabarsu gara isaaniitti isin dabarsa. Irraa jalqaba. Hangafarraa jalqabadhamee hangafarraa jalqabadhamee sirraa jalqabaa jechuudha. Baga geessanii wanti? Baga geessanii. Jabaadhitti sodaatiin. Bara baga Yesuus dhalate. Jabaadhu sodaatiin egaa. Baga bara gooftaa keenya dhalachuu Yesuus. Baga guyyaa dhalachuu fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Ameen. Baay'ee gaariidha. Tokkorra deebi'ee yaalu fedhuma. Baga guyyaa dhalachuu. Baga seetu sila jette jedhi. Sakaan jedhata. Sakaan jedhi. Baga dhageenya. Baga dhiisu. Baga dhalachuu. Baga dhiisi. Guyyaa dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Baga jedhama. Amma gaarii. Baga dhalachuu. Isuma inni dhibu. Walirraatu hin danda'amu. Waan biraatoo baga du'aa ka'uu gooftaa keenya nagaan geessa. Lammata deebi'ee hin dhufu jedheen. Kan ayyaana isa sanaasumaan baga geessanii baga waggaa haaraa dhuftuun isin ga'e. Waan jettu qabdu kan biraa. Waan an jedhu hin qabu. Kanumaan tattee. Kanumaan fi Kan bara kana. kan bara kana baga ayyaana cuuphaan baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e. Ayyaanni hin jiru. Maali yaad? Ayyaana fattu. Anoo dhaabadhee na ga'e. Moo ba'u? Baga hin jedhin malee jedha. Silan jedhe fixee haasa. Baga keessan gashin. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Qophii keenya wanti nuti ittiin jalqabnu booddana hojii jijjiirataniiru gara keeroogiraafii hojjechuutti dhufaniiru ijoolleen kuni asumaan har'a kan isin wajjin wal baranii gara kanaatti guddachuu isaaniitiif xinnoo nuunis gammachuu nutti dhaga'ama.
hojii isaanii kana beeksisa akka ta'uufitti amma faarfannaa tokko duukaa keeroo hojjetanii nu agarsiisu jechuudha. Kanaafuu ani isaaniif bakka gadhiisaa keeroogiraafii hojjetanii hojii beeksisa akkasiniif ta'utti. Isaan sarpiraas nu gochuu yaadanii nummoo karaa keessaa dhageenye kanaaf hojii isaanii kana beeksisuu yaadne amma bakka isatti fufnaa jechuudha. Muuziqaan nu banamaa isa duukaa keeroo nu hojjette jechaadha. Keeroogiraafii maa jechuudha? Atau Galeera. Lafa onaa duwwaadha dhaabadheetanii samii banamaa oola. Samii banamaa laala. Qoromsuudhaan qoraafamaan samii banamaa. Shaakaltanii dhimmi hojii keessan. Maaliyaati gurmaa jala nutti dhume. Haala asiniif adeemsifamu dhimmi nutti mala. Kanaafuu jedhama. Baay'ee namatti tola. baay'ee waan si dhibu dhagaa boraafadhe isuma irraan boraafadhe. Dhagaadha ka. Dhagaa waan ta'eef jechuudha. Kabajaa akkana kabajjina. Namatti tola. Faarfannaan gaa istaayilii garaa garaati kan inni qabu. Amma faarfannaa istaayilii isaa maal jedhamudha inni nu agarsiistanii. Nama maal jedhama istaayilii? Slow tik tik. Faarfannaa slow tik tik jedhamu nu agarsiisanii. Amma immoo dandeettii isaanii kana akka nutti agarsiisan ammas faarfannaa kan biraa afirraanii itti dhufu. Jesus, nafan famera, do asanji. Bakka. Sini gede ergaansa. Maali ati? Nama shakkisiiftanii. Seeni rakkoo qabu. Nun salphisinaa malee. Luban bahe. Jedhamti faarfannaa. Luban bahe. Nun salphisinaa malee. Luban bahe jedhamti. Garaajii isaa argina garuu. Amma ergama faarfannichaa muuziqaa isaa wajjin La Kiristoos naafannifameera luban ba'ee Oolaniin talii baaseeru anatu jedhatu. Maaliif afaan gaambeelaa afaan keenya ta'eef isa situ jedha baay'ee dinqii. yoom nyaannaa kana na qoraa hiraafna. Afaan kaafiif taachuun. afaan kaajira. Ila utara jechuun kina baay'een dabarsee dhufe. Isaa jiru waliin ilaalataa. Isaa jiru ilaalataa. Amma maal agarsiisaa ture? Ati rakkina sirra darbee nuti. Inni taanu hiikisa. Inni taanu maraleen jaree beelemo amma mayyuu duukaa irta. Inni qoommayyuu na biraan. Mayyuu na biraan lafnee jirtaa jedhee. Kanuma irratti dhiisee bee. Kana irratti dhiisee bee. Kun walitti simbuusaa dhaddoo ta'eefi kanas matti dhiin. Rakkinaan qabu. Amma faarfannaa ayyaana wajjin wal qabatu tokkotu faarfannee qophii keenya sattaanutti darbe. Wumure wumfannee. Hundumti keenya wal duukaa. Amma inni kun isa sirriitti dandeettii Maayikii kun gama aha ittiin qabachuuf Ayyaana isa ta'u. atau geerarsi isaa irraa jalqabsiisa. Ano
nagote gange sida sida Gaggabaaboo samira samira narra subwan Bagora kina baate kare rilla sida sida Gaggabaaboo samira sida sida Gaggabaaboo samira narra subwan Aku berdoni Akan sudah ada min salpimne waa mata kun salpimne hamma yaanne ol amma shaakaltani ol lakani sunu jettani jiana faaraadha si reefut ulfaartu baay'ee namatti tola baay'ee namatti tola Kiroogiraafii kana sadarkaa tokko gara duddubaatti butuuf tokko duwwaa miti kamutti keessa namatti tola baay'ee turis kiroogiraafii maal tasuma isaa biyya lafarraa balleessuuf tokko tattanii Kiroogiraafii maalodha? Kiroogiraafii jechuun jecha sadii irraa dhufe waan fedhe. afaan ingilikichi Lakki la Graafii ji'oogiraafii seerraa dhufe. Ji'oogiraafii seerraa. Keeni keemistirii. giraaf peeperiinis Rool moo maalidha? Roobootii. So kiroogiraafii. Roobootiin moo fiiziksii wal qabata? Roobootii moo fiiziksii jira? Fiiziksiin moo naachuraaliidha? Fiiziksiin naachuraal? Sooshaaliidha malee. Fiiziksii sooshaaliidha. Maal na ilaallata riyaanaan? fiiziksiin namtolcheedha wanta kun Fiiziksii sooshaaliidha. namtolcheedha Yeroo nuti 11 barannu naachuraalii ture. Booddee inta'u malee sooshalii. amma sooshaal Qabsoo gaggeesse qophii sattaanitti tun darbin dura wanta jette yoo qabaatanii karaa isinii filadhaa hin jiru taanaan kallattumaan qophii sattaanitti darbina jechuudha. Tole baga geessan jechuun barbaada hunduma keessaniif ayyaana gaarii haa ta'u kana booda qophiilee babbareedoo baay'eetu jira nu waliin akka itti bohaartan akka itti bashannantan nu waliin akka irraa barattan gamanumaan isin affeeruun barbaada. Farfataa Girmaa waan jettu. Anis akka dhiyootti albamii eegaan jedhan. Albamiin eegamu. Xumureera muuziqaan isaa amma xumuramee jira. Albamii dhumeera garuu kan naaf amma walaloo fi yeedaloo qofaadha kan. Albamii isaa biteera. Sagalee laatti. Footoo keera waan si dhibu. Footoo keera. Footoo wajjin kaaneerra. Ani irra keessa dhaabadheen jira akkasitti. Inni na jala jira. Mata duree albamii sanaatu immoo akkasi. Gadi qabaan nan danda'u waan jedhu. Irree isaa akkas jedhe. Irreen nan danda'u gadi qabaan. Tuma goomataan koo ilaaluun immoo ol ba'a. Gubbaa turte silasii deebitee dhufte jechuudha. Lafa fagoo deema faarfannichi. Faarfannichi hin deemu. Baay'ee. Baga geessan isinis naannoo affeeruu keessaniif immoo baay'ee galatooma. Galatoomaa isinis waamicha keenya kabajanii gidduu keenyatti waan argamtaniif faayidaan isin jenna. Qophiileen keenya kan itti fufan ammas hin jalqabne ammayyuu ganaa waan baay'ee jira waan babbareedaa qabannee dhufnee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin turaan affeerraa keenya turtii gaarii.